خالقي ما لي سواك يا خالقي ما لي سواك يا خالقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب مفاق بني نجر كتاب مفاق متدورين كينيا يسوع عيسى عليه السلام ergama rabbiitiin yookaan waaqa yookaan rabbii kan jedhu qabannee dhufnee jirra. Inshaallah gaggabaabsinee quraanii kabajamaa waa'ee Iisaa maal jedha, akkasuma Matsaaf Qudusii yookaan Macaafni Qulqulluun waa'ee Yesuus maal jedha kan jedhu gaggabaabsinee qabxii muraasa kan ilaalu ta'a. Amma dhumaatiitti wajjin tura. Inshaallah kallattii maalimee gama qabxii keenyaatti haa ilaallu. Quraanii kabajamaan waa'ee Iisaadhaa maal jedha kan jedhu haa ilaallu jalqabarratti. وأن سورة مائدة وقلنا شن لا كفترات مشان راتي كنجد ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقا كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. ما المسيح ابن مريم عيسى مسيح علم مريم هنتان إلا رسول إرقما ملك قد خلت كدبرت من قبله الرسل إسدور إرقمتوني وأمه صديقة حاجي إساتس مريم أكان قدوم سيتو كانا يأكلان الطعام عيسى في مريم كنياتا نياتا تراني. انظر كيف نبين لهم الآيات إلى يكمت أكنت آياتو كينيا كيف يسيف إساني بامي ثم انظر إيقنا عيس إلالي أنا يوفقون أي كيف يصرفون عن الحق أكمت أكيسان حق الراء قرقر فمان إلالي جئين عن سورة ما إذا قلنا شلا كفتبات مشان رتي دبتي أكسمس قرآني سورة صفي بقولنا جاتمي توكل أكوس جهرتي أكنجل. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إلى آخر الآية. وإذ قال عيسى ابن مريم واذكر إذ قال عيسى ابن مريم عيسى علم مريم فكجده يا بني إسرائيل يا علم يعقوب يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم أني رسول ربي إرجم ربي كان جمك السنتي إرجمي ويتيني جدو يا دت وجد سورة صفي بقولنا جاتمي توكل أكوس جهرتي. قبتين كني لمانس عيسى يوكا يسوع عليه السلام إرجما ربي نبي ربي كان سبع إسرائيل في إرجمته نفتوكتي. أقسم سورة مريم بقولنا كذا سجل لكوس سدو مرتيس. أقسم قرآن سورة نساء بقولنا أفر لكوس دي باشنتمي تور مرتيس. عيسى يوكا يسوع عليه السلام إرجما ربي قبيت ربي كان سبع إسرائيل في إرجمته إفان إفتي قبتين كني نفتوكان. إيجا نموني ويادو دندان qabxiilee kanniin hubatanii wal hubachiisuun isaanii baay'ee isaan hirrakisu. Kanaaf qabxiilee kanniin hubannee akka namoota biraatis hubachiifnu isiniif dhaamnaasumaan. Egaa mee amma ammoo kallattii maal Macaafni Qulqulluun waa'ee Iisaa maal jedha jennee qabxiilee muraasa haa ilaallu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12:44 irratti akkana jedha. Yesuus sagalee isaa guddisee namni anatti amanu isa ana erge sanatti amana malee anatti amana miti. Ilaal, namni anatti amanu isa ana erge sanatti amana malee anatti amana miti. Inni isa erge sun eenyu? Allah, Rabbi tokkicha jechuudha. Kanaaf inni ergamaadha malee waaqaa miti jechuudha yookaan Rabbii miti Yesuus. Tawfiituu fi ergamaadha maal waaqa jennaarree? Qabxiin kun Wangeela Yohaannis boqonnaa 12:44 ifaan ifatti Yesuus ergamaa Rabbii ta'uu nuuf tuqee jira. Akkasuma Wangeela Maatiyos boqonnaa 12:24 irratti akkana jedha. Nabittiin takka Yesuus yeroo tokko imala deemee ture. Bakka imalaa sanitti nabittiin takka gosa biraa irraa Yesuus bira dhufte haajaa wayiitiif. Haajaa koonaaf baasi jettee wagga kana barattoonni Yesuus jalaa calise. Jalaa calisnaan barattoonni Yesuus moggaa isaa jiran dhufanii maaloo namittii tana haajaa isii baasiif jedhanii isa gaafatan. Wagga kana Yesuus deebisee ani warra akka hoolotaa karaa irraa goranii mana Israa'elii badan duwwaaf malee hin ergamne jedhe. Ilaali. Ani warra akka hoolotaa karaa irraa goranii mana Israa'elii badan duwwaaf malee hin ergamne jedhe. Ilaali qabxiin kunis Wangeelli Maatiyos boqonnaa 15:24 ifatti Yesuus ergamaa Rabbii ergamaa keessaallee ergamaa saba Israa'el ta'uu ifatti dubbatte.
ummata Israa'eliif malee hin ergamne wayita inni jedhu kana ergamaa rabbii ta'uu irraa fudhannaa jechuudha. amma qabxii kanarraayis akkasuma wangeela Yohaannis boqonnaa 5:30 irratti Yesuus akkana jedhe. Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akkaan dhaga'etti nan farada. Fardiin ani faradus qajeelaadha. Anoo yaada koo duuka bu'uu hin barbaadu. Yaada isaa ani ergee duukaan bu'a malee jedhe. Laal. Yesuus namni akkana jedhaaru Yesuus ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Egaa namni humna ofiitiin homaa gochuu hin dandeenye akkamitti waaqa jennee gabbaruu dandeenya yookaan waaqessuu dandeenya kan jedhu gaafii ummatuma isa hordofanirraa barbaanna deebii isaa. Kanaaf Yesuus humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akkan dhaga'etti nan farada. Fardiin fardus qajeela. Anoo yaada koo duuka bu'uu hin barbaadu jedhe ammas. Yaada koo duuka bu'uu hin barbaadu. Ilaali. Yaada inni duuka bu'a malee yaada isaa ana ergee duukaan bu'a malee. Inni isa erge sun eenyu? Allah jechuudha. Kanaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 5:30 irrattis ifaan ifatti Yesuus ergamaa Rabbii, gabricha Rabbii ta'uu nuuf tuqee jira. Bakkoota hedduutti macaafa qulqulluu keessatti yoo kan bannee ilaalu ta'e Yesuus nama akka ta'e akkasuma ergamaa Rabbii akka ta'e ergamaa saba Israa'el akka ta'e ifaan ifatti qabxiileen kunniin nuuf tuqan. Kanaafuu warroonni aqlii qaban boota kanniin hubachuudhaaf baay'ee isaan hin rakkisu. Kanaafuu warroota dhugaa hordofee hubatu Rabbiin haa taasisu. Inshaallah qabxii biraatis qabannee dhufna. Nutis ergaa keenya nama hunda biraan gahuu qabna. Kanaaf karaan islaamummaadha. Koottaa gara islaamummaa. Islaamummaan karaa Rabbii tokkichaatti nama yaamti. Karaa nabiyyootaatti nama yaamti. Nabiyyoonni hundi islaamummaa irratti ergaman. Kanaafuu islaamummaan amantii bareedduudha. Namni islaamummaan alatti amantii biraa barbaaddate Rabbiin isa irraa hin qeebalu. Akkuma suuraa Al-Imraan boqonnaa 3 lakkoofsa سورة الإمران بقولنا سيد لكم سديت مشان الرتي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الكافرين. نمني إسلام ما دان ألت أمنتي لجئ أمنتي برا بربادت نفيد جئ فلن يقبل منه إسائر راهن كيبلمو وهو في الآخرة من الخاسرين. إني أكرت سورتهم قال الراهن جئ سورة الإمران بقولنا سدي لكم سديت شن الرتي نف دبته جراجتشو. Kanaaf warra dhugaa argee hubatu Rabbiin nu haa taasisu inshaallah. Kutaa lammaffaa keenya gabaabinaan asirratti xumurra. Kanaafuu ergaa keenya ergaa islaamummaa kana nama hunda biraan gahuun dirqama keenya. Akkuma Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam hadiisa Bukaarii fi Muslim wanni walau aaya osoo aaya takkitti illee taate narraa geessaa jedhama. Kanaafuu ergaa islaamummaa kana nama hunda biraan dhaqqabsiisuun nurratti amaanaa haa ta'u isinii jedha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا الله يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا الله يا كريم يا رقيب يا مجيب